walii gala rakkoo qabu ani fati walii galuu dandeenya. Si eeggachuus nan danda'a nama obsa qabudha. Isaasittis immoo danda'ame faluus hin dandeenya waan ta'eef waan tokko miti asirratti walitti dheeressuurra yookaan naan ta'an yookaan naa taateetta akkana dhiimtee si mamuu rakkoo. Ati ijoollee isaati. Ijoollee isaati jimmaadha. Jimmaadha siin galeera maan turani madheen. Arabiidha. Na eeggattaa na dandeessaa? Siin danda'a nan obsan qaba obsuun qaba nan obsa waan ta'eef. Ayyee bareeda. Wow, bareedaadha kana laal. Okay. Kongra jaan ililchaadha waan tawatamni jiru. Dhagee Abdulaziz Abdurrahman. Jimma. Gandi qees Jimma qees. Gandi koo Jimma keessa gaatiraadha siin jireen ture. Gaatira katabadheetiin jira bara sirriin irraa malee waan godhe malee. Ayyee okay. Ciyoo tana si kanneen jira ciyoon tun nama nagayaati jabeeffadhu waan irra geessamu nu beeksisi. Nan jabeeffadha wallahi nan jabeeffadha inshallah nan jabeeffadha. Waan irra geessamu nu beeksisi. Yoo moo rakkoon jiraattee natti reemaatisi inninis. Raayima tokko itti ayyamatti maal yoo itti fuftanis yoo waa irra geessanis na beeksisaadha arraaf turtiin isin yoo wajjin qabu kanuma irratti gabaabsa. Kongiraa jaa'anii warri koomantii ililchaadha hawwan keenya. Atis galatoomi isin hundinuu nu galatooma. Inshallah galanni keessan guddaadha. Ayyee galatoomi atileen nagaan tura. Ashi nagaan gaafa. Ayyee nagaan tura. Follow goote follow wal gootanii. Ayyee. Follow gootanii follow godhi koi follow tolchi dhifama. Obboleessa kiyya follow godhi. Follow tolcheetiin jira naan jeyna. Dafeetiin si gabbuu seedoo sin gaafa. Follow godhi. Oh sorry. Ni turtanii fi bara sin tursiisi waan illee. Follow deebisi faya. Ati goote? Koi duran illee. Ati goote? Godhe dhugaa. Ayyee yoo goote akka bareedaa yoo follow tolchitee jiraattee uumaa takka rakkoon hin jiru nagaan naa ture paleetitii yeroo eemaa gaaroo. Ayyee sinillee nagaan tura. Ayyee tole. Okay. Namni itti aanu Nuuree Jaama. Nuuree maqaa keenyatti himta. Maqaan kiyya Nuuree Mahammad yookaan Nuuraddiin Muhammad. Eessa dhalatte Nuuree keenya? Harargee lixaa magaalaa Galamsee. Muuziqaa kan irraa citu Nuuree. Biraa hin gabbaa qoy bakka hojiitiin jira. Okay, ammaan tanoo. Amma bareedaadha ayyee. Okay. Eessa dhalatte Nuuraddiin Muhammad? Harargee lixaa magaalaa Galamsee. Galamsee. Okay, Galamsee. Eessa jirta amma? Saudi Arabiyaa Riyaadiin jira. Saudi Arabiyaa Riyaad jirtu. Umriin tee meeqa? 26. 26. Okay, maal daleeti? Dubbadhu ayyee Nuuree. Eenyu sitee dhufte? Ani yoo walii galle giiftii shaggeetan yoo. Ayyee. Okay, giftii shaggee carraan keeti. Giftii shaggee jechuun maqaa asii ulaagaa asii sittiin hima. Nattin. Harargee ba'aa gaara mul'ataa dhalattee umriin si 24 nama ofitti amanamuu fi ammas nama umriin 26 ilaan ka 30 takka barbaaddi. Ulaagaan ta'e keessaa ulaagaa si keessaa ati 26 umrii mataarra dheeyitee jirta. Ofitti amanamummaan kee akkami? Over confidence qaba uumamuma kiyyarraa. Ayyee marabbaa okay walitti haasoo amma ayyee. Okay, gifti salaam alaikum. Mute irra jirta. Apolina, thank you. Barang dia understand. Akam jirta? Okay, iftu sun nakaboy. Rakon just. Xiqqoo sagalee ta'e ol kaasii
namni baay'ee waan eeggatuuf jecha daddafnee jalaa xumurree baana. Oromiyaa kaameeraa kee banadhu Oromiyaa amma dhufte. Sagaleen kiyya dhagayamaa hin jiru. Okay, amma ni dhagaya. Okay, gift ani siitee moo siin taane? Maali hojiin kee? Ani hojiin kiyyaa mana rifeensaa qaba. Rifeensaa hojjeta. Isa mana rifeensaa hojjeta. Sagalee ol kaasi giftii. Saudi Riyaadii sinje Riyaad Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad. Okay, hayyamaan dhuftee moo baaraan? Hayyamaan dhufanii mana rifeensaa hojjechuun hin danda'amu gara karaa jalaatiin dhufanii hayyamaan hin dhufu. Okay, hayyamaan dhuftee. Ji waan jechuu barbaadde. Aye, Davida, daqiiqaa keessa sakandii 30 qabda. Welcome. Aye, okay, mashallah. Wow, ililcha amma dafa ililcha kongrajani. Okay, jarri walite jira waan irra geessa nutti himaadha. Nure, nchiyo tanan safataan hin jirtu beekan. Taate tanan safataan hin jirtu. Jabeessii qabe. Isiin akkana jabeessitu ittiin warri kana duraatu isaan tuganna dhiisa malee nama gadi hin dhiisu. Ayya jabeessii qabi. Atilleen giftii Nureen nama jaalalaati. Jaalalaan keessatti harkaa yeroo hedduu dhufee dhugaaniin bultii barbaada jee keessaanis natti himaa jira. Kanaafuu jabeeffadhi Nuree atilleen wal jabeeffadhaadha. Waan irra geessan ammoo nu beeksisa. Waan nu afeertee wanti nu goote fillee hedduu takka galatamu siin daabibe. Abshir. Follow deebisi garuu. Osoo buune follow deebisi. Gifti. Tole si deebisi. Tole ayyee. Okay, tamam. Ayyee turtii qabu asumarratti gabaabsaa follow yoo walii deebistanii jiraattan. Kongiraa warri koomentii akkanaa jettanii ni fin barbaada. Sanii achi immoo yeroo biraa wal agarra nagaan naa tura. Inshallah. Ayyee. Okay. Hanita, what's up? Akkam baga nagaan dhufte. Mute irra jirta. Nagaan turtan. Ayyee, okay. Maqaa keetii fi bikkatti dhalattee biyya amma jirtu umrii ta'e. Nagaan koo Hanaanii kan jiru. Wanti jala hin qaxabe dhagoo takka. Hanaan? Hayyee maqaan koo Hanaanii kan jiru Saudii dhalattee Wallaggaa. Saudi Arabia Wallagga. Ayyee 20 takka, okay. Ayyee dhiiraa akkam barbaadda? Tokkoffaa irratti Musliimaa, lammaffaa irratti nama hojii mataasaa qabu, sadaffaa irratti immoo nama umriin isaa 20 ol 25 akkas. Ayyee. Okay. Nama tokkotu isin naa taatee jees ilaallatee jira. Nama kanas qo'ifaa beeksisuuti. Maqaa keenatti mobileessanii. Samir kiyya Jaappooniidhaan seentee umaa rakkoon qabu girzee biraa Jaappooniidhaan seenuun hin danda'amu. Ammaaf ammoo itti fufi interrupt sin godhu. Ayyee dubbadhu. Okay. Maqaa keef beeksisime. Yaa dubartoota keenya miira keessan galchina Jaappooniidhaan dhuftanii huccuu ofirra kaayaa kootta gisee dhuftan. Yaa gafal galatu hime akkana kun olaal. Itti barreessuuf inuu seensa. Samira kaameraan banattooti. Samira yoo kaameraa banachuu baatte nama biraatiif carraa kannina nagalchi jechuu turte saniifis ol galchee. Okay, aye.
Leenca kiyya mee dubbadhu Samiir qulqulluu maqaa keenatti himi. Miyuutirra jirta. Arif mana gola. Bara arkaan jiruuti gareen miira keessaan galee jira abdii. An Samiiriin Jaamaa dhalataa Harargee Baatii magaalaa Haramayaa jechuudha. Samiir okkee Haramayaa. Akkasii amma magaalaa Kaayirootiin jira. Kaayiroo jirta. Ayi umriin tee meeqa? Akka umriin 28. 28. Okay. Eenyuun naateetiin dhufeetti? Jaalachuudhaaf mirgaan qabaa miree? As keessa jiru keessaa nama tokko filachuu dandeessa. Hanaan tanaan naatee? Anita, okay. Ayyee. Anita waliin haasawaa. Itti fufi. Okay, Samiir dubbisi. Okay, Anita akkam? Alhamdulillah. Anita akkam natti? Agawatun jirabat nagaad alhamdulillah. Ani gaa naataateetiin gama kiyyaan gartee naataateetiin dhufee? Okay. Ani naataateetiin dhufee ati akkam jetta siitee moo siin taane moo akkami gaa waa'ee gama keetii irraa mee? Irra deebii of naa ibsika. Okay, simu anaa sima. Wanni ulaagaa isaa maqaan isaa Samiir Jaamaa Haramayaa dhalatee Kaayiroo jira amata 28 saatti fayyadamuudhaaf. Kaayiroo. Okay, hin ta'u jettee ayyee. Samiir keenya waan dhufteef galatoomi. Har'aaf turtii waliin qabnu asumarra gabaabsina. Yeroo biraa dhuftee immoo fedhis filachuu filatamuu ni dandeessa. Manni kun mana keeti. Waan ol baateef galatoomi turtii teenya asumarratti adda gabaabsinaan. Galatoomi. Okay.